Ajjeechaatu kanneessaa daa'ima waggaa 10 gudeedamtee fannifamtee ajjeefamtee mufii guddaa uumeem. Kana sababeeffachuun Ustaaz Raayii Abbaa Maccaa gama feesbuukii isaaniitiin waan barreessan qabu. Gocha hammeenyummaa daangaa darbe gara jabummaa fi miqanyummaa gochoota safuu cabsan daa'ima waggaa 10 eega gudeedanii ajjeesanii booda fannisan. Ustaaz Raayii Abbaa Maccaa karaa feesbuukii isaanii akkana jechuun barreessan. Zabana akkanaa keessa jiraachuu caala waan nama yaaddessu maaltu jira jedhan. Namumti gocha kana raawwate biyya kana keessa jiraachuun isaa jechuun bakka duwwaa ka'anii mallattoo gaaffiis ka'an bakka ilmaan dhalanii itti guddifatan yaachiftuu ta'uu mallateessaa jechuunis barreessan. Ustaaz Raayii Abbaa Maccaa nama kana arguun namni kana argu eessatti ilmaan guddifata? Namni kana argaa callisu utuu ilmoo isaa taate silaa akkam ta'a laata jechuunis barreessan. Ustaaz Raayii Abbaa Maccaa miira haarii fi gochoota gara jabummaa fi hammeenyummaa daa'ima waggaa 10 simboo irratti raawwate eega balaaleffatanii booda karaa fuula feesbuukii isaanii barreessan. Ajjechaa sukkanneessaaf gudeeddii simboo irratti taasifamee ajjeefame namoonni hedduun miira balaaleffannaaf akkasumas uummata gidduutti mufii guddaa fi dheekkamsa hamaas kaaseeraam. Kanneen toora miidiyaa hawaasaa irratti komii isaanii dhageessifataa jiran miiraan eega guutamanii booda ajjechaa gara jabummaa fi hammeenyummaa daa'ima kichuu kana irratti raawwate ni balaaleffannaa jedhan. Dhugaa daa'ima waggaa 10s ni barbaannaa jedhan. Mootummaan hatattamaan dafee deebii kennuu qabas kan jedhan jiru. Haaluma kanaan daa'ima waggaa 10 irratti ajjechaa sukkanneessaaf gocha gara jabummaa hamaa simboo irratti taasifame namoota hedduu keessattis mufiif yaaddoo gurguddaas uumeera. Waldorgommiin azaanaaf quraanaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti gaggeeffamaa ture Itoophiyaan sadaffaa ta'uun xumurame. Itoophiyaatti kanneen dorgomanii dhiiraaf durbaan sadaffaa bahuunis xumurame. Itoophiyaanonni yeroo jalqabaaf dhiiraa fi dubaraan dorgommii haafizal quraanaa fi azaanaatti sadarkaa sadaffaa bahuun xumuran. Dorgommii haafizal quraanii fi azaanaa idilee addunyaa marsaa lammaffaa Itoophiyaatti dorgomameen dubartoota keessaa Qamariyyaa Waliyyuu Muhammad sadaffaadhaan yoo xumurtu dorgommii azaanaatiin Adam Jibriil sadaffaa ta'uun xumuramuunsaa gabaafame. Waldorgommii dhiirota gidduutti taasifameen tokkoffaa Muhammad Fuad Liibiyaarraa, lammaffaa Yusuf Ashir Kwaatarirraa, sadaffaa Ahmad Bashir Ameerikaarraati. Dorgommii dubartoota gidduutti taasifame tokkoffaa dubartoota keessaa Ruqiyaa Saalaa Yamanirraa, lammaffaa Nasiib Janawud Aljeeriyaarraa, sadaffaa Qamaraa Waliyyuu Muhammad Itoophiyaarraa sadaffaa bahuudhaan xumurame. Dorgommii azaanaatiin tokkoffaa Muhammad Shaan Abubakir Indoneeshiyaa irraa, lammaffaa Umar Duraan Turkiyee irraa, sadaffaa Adam Jibriil Itoophiyaa irraati. Itoophiyaa keessatti dorgommiin idilee addunyaa azaanaaf quraanaa bifa kanaan xumurame guyyaa har'aa xumurame. Itoophiyaan yeroo lammaffaaf sagantaa idilee addunyaa dorgommii quraanaaf azaanaa yeroo lamaaf ka qopheessite yoo ta'u sadarkaa sadaffaa qabachuun guyyaa har'aa xumurame.